Ashama harka fuune hordoftoonni Abduu Moobaayil biyya jirtan keessanuu baga jiraattan bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan warra jalqaba dhuftan Abduun jedhama Abduu Moobaayil subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaan isin jedha. Qilleensa amma bubbisaa jiru keessattuu mootummaa Oromooti kan amma biyya bulchaa jiru jecha Joohar walgahiidhaan isaa imala galateeffannaa irratti jechuudha. Biyya garaagaraa Awurooppaa irratti dubbataa jiru kana irratti qeeqa hayyootaan ka'aa jiru jechuudha. Dhiheenya kana hayyoota irraa wallaalatu irra hayyuu ta'aa jira. Nuuf irra galaa jira jechuudha. Kanaaf mee waa'ee kana irratti jechuudha. Walumaa galatti imala Joohar kana irratti qeeqa garaagaraatu ka'aa jira. Akkasuma walgahii isaa irratti illee jechuudha. Gaafiidhaan garaagaraa gaafii babbareedaa gaafii ciccimoo Joohariin illee mataa nyaattu hundatu gaafatamaa jira. Hedduu takka wanti abdii namatti horullee jira. Wanti akkasuma ammasii nama burjaajessullee jira. Mee waa'ee kana irratti keessattuu waa'ee kan wal lolaa jiru Oromoo lameenii. Kan amma aangoorra jiru mootummaa Oromooti. Oromoo lameenii kan wal lolaa jiru kan jedhu kana irratti jechuudha. Keessattuu kan dheedeen daqiiqa guddaadha kana irratti kan ka'e akkamitti mootummaa Oromoodha jedhama. Oromoon akka gartee waggaa afran kana keessa duguugamee gaafa wayyaana illee akka waan duguugamaa hin jirreeti kan jedhu irratti jechuudha. Waa'ee kana irratti waan ofii hubadheerraa akkasuma waan hasawa Joohar halkanii guyyaa dhageeffataa jira. Gaafii uummanni isa gaafatu dhageeffataa jira. Waa'ee kanaatiin wal qabatee isin jechuu barbaadeeti. Akkasuma ammasii nuti hawaasnummaanuu hagamta akka waa'ee dimokiraasii jedhame kana waa'ee bilisummaa jedhame kana hagam beeyna. Barama yoo isin laaltan deeggartoota Jaalmarroo jala seentanii yoo isin laaltan wanni inni haasa'u kan biraa deeggartoota Joohar jala seentanii yoo isin laaltan waan biraa. Kana jechuun maalinni nuti ofii keenyaafuu hagam sammuun keenya dimokiraasii keessummeessuudhaaf yookiin ammoo garaagarummaa walii kabaju fi maal jechuun walumaa galatti bilisummaa jechuun maal inni waan jedhu hedduu kennaaf hin galle akkanumatti hawwiidhaan Oromiyaa wala boomte tarii gabroomuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf Eertiraan wala boomtee jirtu Itoophiyaa irraa cittee garuu Afrikaa keessa biyyaa geessiidhaa gabroomte waan jirtu natti hin fakkaatu. Mee waa'ee kanaatiin wal qabatee jechuudha. Yaada dhiheenya kana deemaa jiru qilleensa amma bubbisaa jiru kanarratti jechuudha. Yaada akka nama Oromoo tokkotti akka dargaggeessa Oromoo tokkootti waan natti fakkaateen dubbadha. Joohar imala galateeffannaadha kan biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessa ittiin godhaa jiru kanarratti waan guddoodha hubanne. Gaafa duraa fakkeenyaaf gaafiif deebii inni Ubuntu fi OMN qofa irratti godhe irrattuu qeeqni garaagaraadha irratti ka'aa ture. San caala bal'inaan biyya garaagaraa Awurooppaa tana keessatti marii godhaa ture irratti namoonni waan inni duraan hin dubbatin illee namoonni yaada garaagaraa maddisiisanii. An tokko waan na gammachiise maal seetan namuu yaada isaa amma bar nutu diktaatarummaa barree jirra. Hawaasnummaanuu jechuudha nutummaanuu diktaatarummaa barree jirra bara. Dirqama yaadaan fedhu kana maan feene waliin jechuudha eegalleeti jira. Amma mee komantii Joohar jala laala. Yoo namni tokko fakkeenyaaf gaafii inni feene fakkeenyaaf yookiin gaafate kuni shaneedha namni tokko jechuudha kuni shaneedha komantii jalatti inni kaan ammoo akkasii itti muddii jedha kaanis jechuudha. Kaan kuni bilisiginna jechuun gaafii kanarratti gaafimaan wal madaalu jechumaan wal madaalu maali kun amma jecha ati feetu sanii ala yoo namni sun dubbate wal farrajuu maqaa walitti maxxansuu jechuudha. Nutummaan amma diktaatarummaa barree jira. Maaliif akkanuma dhalannee guddannee beeki. Ilma namaa kanaaf sila addunyaa kanarratti jalqaba kan eegamu jalqaba ilma namaatiif wanni kenname mirga dubbachuuti. Bilisummaan jalqaba addunyaa kanarratti keessummaahu mirga dubbachuuti jechuudha. Waan sitti fakkaate, waan si gammachiise, waan si rifachiise, waan sirra gahe, waan sirra hin gahin dubbachuudha jechuudha. Biyya sanitti ammoo akkanumatti ukkaamamaati guddanne. Akkanumatti ukkaamamaa afaan keessa gadi nama dhahama. Nugusaaf deebisaa hin kennan jedhama. Mangistiidhaan bara waan fedheef yoo si hidhe biyya san keessatti amma yoo si ilaaltan hatta kaabinoon illee jechuudha. Namni tokko fakkeenyaaf yoo hidhame waanuma yoo fakkeenyaaf ati waa'ee siyaasaa kana hidhamtes waanuma seeraa jechuun seeruma hidhame siyaan. Garuu kan hidhe santu seera cabse namni kaan waan fedhe deeggaruuf ilaalcha fedhe qabaachuun sirrii ta'e kan hidhe santu seera cabse hin beekan jechuudha. Garuu mootummaa yeroo hidhe bakka mootummaadha. Mootummaa hidhe taayyannanii adabachuu dide haala akkasitti ture beeki namoota garaagaraa haga abbaa fi haati namoota tokko jechuudha hundaa miti. Haalli akkasii sun jira siin jechuu barbaadeeti. Kanaafuu nutuu gartee waan ukkaamamoo keessatti gabrummaa keessatti dhalannee guddannee fi dhugaadha yeroo ammaa tana kan galanii rabbiif haa ta'u namni sooshaal miidiyaan garaagaraa jira. Hayyoota hedduu horannee halkanii guyyaa biyyoota bilisoomte laayif teenyee barree mana marii bakka bu'oota Waashingitan Waayit Haawus keessaa sabsabaa godhu teenyee laayif ilaallami. Achi keessatti waan waliin jedhan waan Awurooppaan biyyoonni badhaadhaan biyyoonni gartee fakkeenyaaf bilisooman kuni godhan arginaa kuni namoota hedduudha.
waan guddoodha barsiiseeti jira jechuudha. Garuu haa ta'uti nuti waan diktaatarummaa nuti barreessuuf waan kana keessa isiniif bahee garuu asirratti waan nama gammachiisu ammoo haala kanaan banaa waa'ee gaafiif deebii irratti godhee Jawhar marii isaa irratti jechuudha. Eega yaada isaa ibsee akkanatti gartee gaafiif deebii uummata keessaa filatanii godhuu keessattuu sabaa fi sablammoota garagaraa argitan keessattuu Tigiree argitan Amaara argitanii warroota afaan hatta afaan kanallee hin dhageenye itti yaadaniitumaan Jawhar akkamitti waan kana itti amane jedhaniitumaan isuma gaafachuudhaaf homa inni deebisaa isaa kennu ilaaluudhaaf hatta saboonni biraallee irratti hirmaataatti jiran kun baay'ee tokko nama gammachiisa. Maaliif dura jalqaba beekati dimokiraasii waan jedhamu kana nuti ofii keenya keessummeessuu danda'uudha qabna jechuudha. Asiin fakkeenyaaf inni kun yaada akkanaa qaba narraa bitadhaa eega jedhee yaada akkana qabda ayyee yaadni kee kun naan taane an kana bitadha yaadni kun naan taane kee kana bitadha danda'uu nuti ofii keenyaafuu danda'uudha qabna jechuudha. Wal farrijuu kana nuti ofii keenyaafuu dura sammuun keenyayyuu haga tokko gabrummaa jala waan jirruu fi akkasitti Jawhar banaa godhee gaafiif deebiin ciccimoon akkasitti kaa irratti dhihaataati jira. Kana inni illee bifa ajaa'ibaatiin bifa tasgabbii qabuuni bifa barumsa qabuuni yoo isin laaltan gaafiidhaan dhihaatu kanaa fi gaafii sanirraa waa bartaa deebisaa inni kennu sanirraa illee waa bartaa jechuudha. Hedduu nama gammachiisa. Inni biraa waa'ee mootummaa Oromoo inni jedhe kanarratti amma dubbiin ijoo kiyyaa jechuudha. Keessattuu fakkeenyaaf kan Dr. Heenok Gabbisaadhaa barreesse tokko kaleessa dubbiseetiin ture waa'ee mootummaa Oromoo jedhu irratti akkamiin mootummaa Oromoo jedhama. Mootummaan kun waggaa 4 kana hojjetaa ture dargaggoota akkanaatiif fixaa ture. Haacaaluudhaan irra nyaate biyyattii haacaaluu amma waa lama biyya haacaaluu nyaatte gara biyyaatti yoo kan deebi'amu ta'e biyya haacaaluu nyaatteedha. Gara tokko yoo as deebine ammoo akka paartiitti yoo kan fudhannu taate mootummaan kun mootummaa haacaaluu nyaate kan dargaggoota meeqa nyaateedha. Bar Jawharillee kan hidheedha. Hayyuu hagana gahu kana jechuudha. Jechuun garaagarummaa siyaasaa waan feete qabaadhu. Nama halkanii guyyaa nagaha labsu qabsoo karaa nagaha qofatti amana nama jedhu nama jijjiirama kana fide yeroo deebi'amee hidhamu jechuudha. Inna biyya akkasiisan akkamiin mootummaa Oromoo jedhaadha. Amma asirratti akkaan hubadhe tokkoon isin jechuu barbaada. Mootummaa Oromoo Jawhar Muhammad jechuun mootummaan amma jiru kun Oromoodhaan filatamee Oromoo bakka bu'ee yookiin ammoo akka Oromoon fedhu dalagaa jira nu ajjeesaan jiru nu saamaan jiru mootummaa kana ijaaruu qabna miti. Jawhar kana jedhee jira gaafiif deebii isaa kana keessattis ta'ee marii amma godhaa jiru kana keessatti illee hin dhageenye jechuudhaan mootummaa Oromoo jechuun dhalootaan baana dhiigaan jaalannu jibbinu Shimallis dheeraadha Shimallis cundhuuraa Shimallis dabuuraa Shimallis akkasii maaruun waan biraati sun Oromoodha moo Oromoo mitiidha dubbiirama jechuun bara yoo fedhe galteellee haa ta'u maaliin beekamaadha yoo fedhe diqaalaas haa ta'u maaliin beekamaadha. Abiyyi yoo fedhe diqaalaa haa ta'u yoo fedhe galtee haa ta'u bara fakkeenyaaf siin jechaa jira maaliin beekama Oromoodha jaalannuuf jibbinuu jechuudha. Jechuun tarii namni narraa siyaasa jara kanaa namni narra jibbu waan jiru natti fakkaatu yeroo kana siin jedhu jechuun oppodiyoo miti yookiin bilisignaa miti kan jibbu sirna jarri deemaniin kana jechuudha. Keessattuu kan ekeraa durii kana namni narra jibbu hin jiru akka nama dhuunfaa tokkootitti namni narra jibbu hin jiru. Garuu kana beekuun qaba. Tole san bira iyyuu dabre oppodiyoodha paartiin jedhamu fedhu wayyaaneen haa tolchitu fedhu shayxaanni haa tolchu fedhu ammoo dhagarraa haa uumamtu Oromiyaa keessaa bahe moo Oromiyaa keessaa hin baane. Kana bare addunyaa miti har'aan tana Ameerikaan kan biyya bulchaa jiru paartii kami paartii kaleessa akkana kan oppodiyoo jedhamudha. Oppodiyoon kun maal Oromiyaa keessaa tolfame Oromiyaa keessaa bahe namni amma gartee fakkeenyaaf Xaqilaa Ministeerii muummicha ministeeraa ta'e eenyuun Abiy Ahmad jedha. Oromiyaa keessaa bahe dhalata bakka kanaati. Addunyaan kanaa ala meewaa jechuun fakkeenyaaf amma waggaa 27 mootummaa Tigireetu biyya bulchaa ture. Waggaa 27 mootummaa Tigireetu biyya bulchee kana namni mormu jira. Fakkeenyaaf anamma bakka kana hayyoonni keenya akkamitti akka fudhatan jechuun wanni yeroo kana isiniin jedhu maal inni taayyee danda'a fedhu diqaalaa ta'u fedhu ammoo galtee haa ta'u waan barbaade haa ta'u Oromoodha moo Oromoo miti jechuun amma fakkeenyaaf bara namni tokko ilmi tokko yeroo abbaadhaa dhalate qaba abbaan ilma 4-5 haa dhalu ilmi 3-4 dhalaa ilma 3-4 kana keessaa tokko gowwaa ta'uu danda'a tokko aaqila ta'uu danda'a tokko hayyuu tokko beekaa tokko ammoo jallataa tokko nama gartee yaa'ii qabu nama rabshaa nama nagayaan feene ta'uu danda'a. Ilmaan isaa kana keessaa ka yookiin ammoo nagayaas hin qabne kan amalli isaadhaaf hokkataa kan akkasuma ammasii kan walumaa gala kan namaa wajji walii hin galle kan gartee yookiin hattuu yookiin kan nama ajjeesu ka fedhe haa ta'u.
ilmummaa isaa san waa irraa jijjiiruun ni danda'ama hin danda'amu jechuudha. Jarri kuni Oromoodhaadha kan Jawhar jechaa jiru jechuudha. Hojiin isaanii waa'ee shayxaanummaa isaanii waa'ee obbodiyummaa isaanii waa'ee nafxanyummaa isaanii waan biraati jechuun suni waan amala jechuudha sun. Gara dhiigummaatti yoo as deebine mootummaa Oromoo jedhama. Jechuun kun anaa wallaalaadhaafuu ni gala. Namoota wallaalaadhaafuu ni gala. Hayyoonni keenya siyaasni ittiin wal fakkeenyaaf ati akka siyaada akkana waliin jedhu ni jira siyaasni biraa. Maaliif waan akkana wal burjaajessuun barbaachisa? Jawhar ammoo Haacaaluun ajjeefne yookiin ammoo mootummaan kun dargaggoota ajjeesaa jiru hin jenne akkas nuun hidhaan jiru hin jenne mootummaan kun dimokiraasii jechaa jiru. Akka isaan sirni nafxanyaadhaa baadhatanii deemaa turan ni beeka. Tarii yoo dadhabanii amma ofirraa lafa kaahuu deeman hin beeynu. By the way, waa'ee Jawhar Muhammad kanaan wal qabatee Jawhar akkamiin maalirratti maal karoorfatee maalirra dhaabbatee gadi bahe ka jedhu beeke tokkoon keenya iyyuu hin beeknu. Eenyuun hin beeku. Hayyoonni warri gartee amma hayyoota ofiin jedhan kunis warri amma isirratti qe'ee qaban kunis namuu akkanumatti irraa haasawa malee hin beeku jechuudha. Biyya san akkuma isin yaartan uummata adii kanatu akka barbaade godha abbaa barbaadeen achi deemi abbaa barbaadeen dhaabadhu abbaa barbaadeen ol ka'ii gattaa'i kan jedhu faranjiidha. Tarii namni kana hin beekne wayyaaneen gaafa kan jarri TDF guyyatti magaalaa takka qabachaa akkuma isin yaaratan jechuudha konkolaataa kiiloomeetira 200 geessa. Kiiloomeetira 200 jechuun bakka hattaa meeshaadhaan illee kiiloomeetira 200 irratti loluun danda'amu irra geesse jechuudha. Gasaa akkasitti. Guyyaa takka keessatti of duuba deebite jechuudha. Kiiloomeetira meeqa guma dhufsan konkolaattee of duuba deebite. Dirooniidha, maaroodha, abbichuun zammatee dhiisaa tapha kana tapha xixiqqaa kana dhiisaa maaliin taame kun kan jedhu xiinxalluu danda'uun dirqama jechuudha. Lolli kun dhaabbate hundinuu amma goolii walii galchuudhaaf gargaarsa galchaafii jira. Nageenyi bu'uu qaba. Akkasii mari'ataa jiranii maal taane hundinuu goolii walii galchuuf akkana tahaa jira. Eenyuun ofirraa sodaateedha dhuguma. Abiyyi taankii qaba baankii qabaami. Cal jedheetumaan zarraf jedheetumaan akkuma jedhu san seera maan kabachiisan akkuma gaafa duraa jedhe san taheefii jira. Warri wayyaane akkuma isin jedhe kiiloomeetira 200 irratti yeroo deebi'utti of duuba deebi'e. Dhuguma dirooniin kiiloomeetira 200 irra nama deebisti. Adda facanii illee bar goda qabachaa muka jala goraallee deemuu danda'ani. Eegas sadarkaa san gahan jechuudha. Garuu wantichi tapha biraatti duuba jira. Tapha Jawhar duubas eenyu akka jiru hin beeknu. Nama siyaasaati Jawharis kennallee ta'u jechuudha. Waan inni asirratti nuuf haasa'utu jira. Waan nuuf galutu jira, waan nuuf hin galletu jira. Kanaafuu waa'ee kanaa irratti Jawhar ilaalchi isaa kun hin taaneen akkamitti gartee Itoophiyaa suphitaan akkamitti karaa nagahaa jettaan waan biraa. Garuu keeziin taane kanaan wal burjaajessuun sirrii natti hin fakkaatu kan wal ajjeesaa jiru Oromoodha. Nuti maal argaa turre fakkeenyaaf amma kanarlee wal ajjeesaa jiru Oromoodha. Impaayeraa fi Oromoo bilisummaadhaaf qabsaa'aa jiru suni waan biraati. Abaa'oon kaayoodhaaf qabsaa'aa jira. Kaayoodhaaf qabsaa'aa jira. Abaa'oon birmadummaa Oromootiif qabsaa'aa jira. Kuni waan nama Oromoon misiisuu miti diinuu ni beeka. Abaa'oon maaliif qabsaa'aa jira kan jedhu diinuu tolchee beeka jechuudha. Maqaballeessiidhaaf waan haasa'u dhugaan sayin taayyeellee ni beeka nama biraa dhiisi. Jawhari miti taayyeellee ni beeka jechuudha. Anaafisii miti eenyunuu ni beeka jechuudha. Abaa'oon dhimma Oromoo fi Oromiyaatiif qabsaa'aa jiru eenyunuu ni beeka. Dubbiin sadii miti amma. Dubbii waan inni qabsaa'u sana osoo hin taane jara keenya namoota gartee gaafa dhiyoo haga amma gartee fakkeenyaaf waggaa afran kana keessa gadi baasanii mana hidhaatii rashanaa mee fagoon deemu rashanaa turan. Nama afaan Amaaraa dubbatu agartanii jirtan Boorana keessatti ijoollee deema asiin tarkaanfadhu gattaa jilbiifadhu. Osoo arginu live dhaq godhee kan itti dhukaasa haadha raawwichaa kan Oromoo miti lachuu bosona keessatti ilaala. Bosona keessatti fakkeenyaaf waboon yeroo warra isaan ajjeesuudhaaf dhaqe san to'atu afaan kam dubbata eessaa dhufte akkana dhufe ani caalaa akkasiin jedhama ani abdii akkasiitiin jedhama ani faraan akkasiisaniin jedhama. Oromoo lameen jechuun Jawhar kun ammoo maa namatti hadhaa'e duuba jechuun waan biraati beekisu kaayoon namni sun qabsaa'uuf maal inni oppodiyoon kan oppodiyoodhaa qabsaa'u mallaqaaf yookiin ammoo bitameetii qabsaa'een waan biraa abaa'oon kaayoodhaaf qabsaa'utti jiran waan biraa sannutu hundinuu ni beekna garuu mootummaa Oromooti Oromoo lameentu wal lolaa jiran kun waan qeeqa tahee akkamiin mootummaa Oromoo jedhama maal jedhama ayya mootummaa maalii jedhama fakkeenyaaf jechuun akeeka isaa himuun waan isa kaayoo isa fakkaatu waa'ee oppodiyummaadhaa isaa waa'ee bilchigummaa isaa himuun akeeka nafxanyummaa qaba akeeka oppodiyummaadhaa gamtummaadhaa qabaan waan biraati inni mootummaa maaliidhaa jedhamaadha kan jedhudha. Kanaafuu kan akkasitti hubachuu qabna isin jechuu barbaadeetti. Inni biraa waan tokko akkuma reefu isin jedhan nuti diktaatorummaa barre malee sammuu fakkeenyaaf Oromoon miiliyoonii 60 kuni jaalmarroon karaa hidhannootiin Oromiyaa bilisoomsa. Karaa kana Oromiyaa wala boomte arguun barbaada. Jaalmarroo jala jechuudha. Warri waa karaa kanatti amanee wanni kun itti mi'aaye
waliin dhaabatudha. Jowaar lakki Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa bilisoomtee dimokiraatota ta federaalizimii dhugaa sabdaneessa ofiin of bulchanii san ijaarraa Oromoo Itoophiyaa Oromoo fakkaata Tigrii Amaar nama sabaa fi sablammoota fakkaatu Oromiyaa bulfannee federaalii waliin bulfanna. Warri kanatti mi'aayee kanaan itti gammade karaa Jowaar deemu bar Oromoo yoo karaa lameen kana qofarratti numaa karaa lameen kana qofarratti dhaabbate ajaa'ibami jechuun yoo karaa oofee koo karaa nagayaa kanaa fi karaa hidhannoodha jechuun karaa nagayaati warri abaa'oo daawud ibsaallee ni jira akkasuma warri hidhannoodha kan jaalamarrooti an beekaatu waa'ee jaalamarroo qofa isinii kaase malee jechuudha namoota hedduutu amma waa'ee Jowaar kanaa wal qabate akkamitti karaa nagayaa kuni Oromoodhaaf kuni carroomina an akka kiyyatti carroomina Oromoo sadarkaa kana gahuun jechuudha. Wal falmuu waa'ee Oromoo irratti bare waggaa 2 dura qobboo geette Dabar Maarqos geette waan maali akkas geette maali geette ajandaa nama biraatu ture bar amman tan hoo karaa hidhannoo jedhe Jowaar maali karaa hidhannoo jedhe waboon karaa nagayaa jedhe Jowaar Itoophiyaa mootummaa Oromoo nutuu fi dhimma Oromoo irratti wal falmuun as keessaa immoo dhimbiibamee waan bahutu jira jechuudha. Kun gamas calalamee kun gabana calalamee akkasitti deemuun yoo ammoo lakki karaa tokko amma nam tokko faan argan kamammaa ka hayyuu ta'e hayyuu guddaa ta'e maqaa dha'uu isin waqartanii jirtan luka lama qabaaf muka lama koranii mammaa kanarratti kan jedhame garaagarummaa siyaasaa wanni jedhamu sun maal yoo fakkeenyaaf bara amma waan tokko jira Eertiraan wala bilisoomtani Eertiraan bilisoomte alaabasii dhaabbatte gaafa dura akkas jedhamaa ture jechuudha. Artist eebbisaadha kan akkas jedhee sirbaa ture. Eertiraan bilisoomte maaliidhaan fedhiin isii guutame walaboomte muramte Itoophiyaa irraa biyya taate akkam keessa jirti amman tana. Afrikaa keessa biyyi haga Eertiraa gabrummaa jala jirtu ni jirti. Bitullee haga isaanii hin gabroomne beeke. Biyyiti Itoophiyaa bitullee haga uummata Eertiraa san hin gabroomne jechuudha. Bilisummaa keessa illee gabrummaan ni jira. Jechuun yeroo kana isin jedhu Oromiyaa walaboomuun qabdu fi miti. Amma keessattuu dhiifamallee naa godhaa fakkeenyaaf ilaalchi tarii namoota muraasa ta'uu danda'a warra garee abaa'u karaa nagaatiin qabsaa'u kan daawud ibsaa keessaa ilaalchi akka amma dhiheenya kana alaabaa koon qabatini kun waan laafaa isinitti hin fakkaatiin ilaalchi akka Isiyaas Afwerqii san ta'uu danda'a jechuudha. Ilaalcha jechuun yoo kaayoo kana qabaatte qofa huccuu tana qabadhu baandiraa tana qabadhu yoo ilaalcha akkana qabaatte qofaati Oromummaadha. Barbaandiraa lafa kaayee Oromummaa lafa kaayedha jira keenya waan laafaa isinitti hin fakkaatiin. Oromooni waa hedduutu jira waa'ee Oromoo kana keessa jechuudha. Ani waan na gammachiisu yeroo hedduu mee ilaala. Ismaartummaa yeroo har'aan tanaa Oromoon nama lama jaalannoo jibbinuu nama lama nama addaatti argate Jaalmarroo fi Jowaar. Jaalmarroo illee yoo isin ilaaltan amma fakkeenyaaf waa'ee alaabaa san irratti alaabaa Oromoodha. Uummanni alaabaa isaa kan jaalatu abbaan barbaade itti fayyadamuudhaa fi hayyama namaa isa barbaachisu kan jedhu bar ibsa akkasii baase wannaan hogganaan Jaalmarroo jechuudha. Warri kaan ammoo warri gartee karaa nagayaatiin qabsoo hin jedhu kan fakkeenyaaf gaafa san maxxanse sanuma haara'umse waan biraa baza homa gartee saba kana walitti hammeessu akka burjaajii alaabaa jechuudha. Sanuma irra deebi'anii baasan hagana garaagarummaa qaba jechuudha namni. Jowaaroo durii akkuma isin beektan waan ittiin beekamuun firaaf deebisaan kennu jechuun walirratti dhagaa walitti darbannaa gamaa kana keessa kan naqatu jechuudha. Kottaa ammallee kan jechaa jiru yaadaan nama ormaa jedheeti fakkeenyaaf namoota ilaalcha garaagaraa qabu haasofsiisaa gaafii irraa fuudhaa deebisaa kennaafiitii kan inni deemaa jiru jechuudha. Wanti kan isin kaaseef maalinni Oromoonis yookiin Oromoon bilisoomuu qaba, walaboomuu qaba, Itoophiyaa keessa bilisoomuu qaba, Oromiyaa walaboomuu qabdi. Sun dhugaadha namayyuu ilaalcha garaagaraa karaa sii saffisuun Oromoon carraa lama argatee asiin gartee karaa abaa'oo Jaalmarroodha asiin karaa gartee Ofeekoodha Jowaar Muhammad faa qabaatee akkana karaa lamarra gulufuun kuni qaroomina hin sodaatina. Namni tokko Jowaar dhugumatti Itoophiyaa qabsaa turtee dura maalidha gaafachuun akkuma jirutti tahee carraa lama argachuun keessa waan guddaadha. Ammoo Jowaar hooggansa ta'uu hin dagatina. Anaafis irra Abiyyiin beeka. Anaafis irra karaa nagayaati yoo jedhe Itoophiyaa sun maal nagooti. Itoophiyaa suphuu deemta Itoophiyaa yoo suphamte akkam taati. Bar biyya san keessatti kan hojjeessaa kan Haacaaluu hojjeessaa ture biyyaa miti. Yookiin waydachiin dhootanii galli qibsite sirnaa bar. Akkuma reefuu jenne Eertiraan walaboomte fakkeenyaaf namni isii caala immoo gabrummaa jala jiru namni haga isii lammii Eertiraadhaa nama gartee biyya sanii warra gartee bilisoomuudhaaf akkasii qabsaa'eessa nyaatte hin jirtu jechuudha. Maaliidhaan sirna achirratti namichi sun ijaarate jechuudha. Silaa walaboomuudhaaf itti gammadanii sirna sun immoo akkas ta'e. Oromiyaa irratti illee Itoophiyaa keessatti illee biyya san osoo hin taane kan nu nyaataa jiru kan nu qalaa jiru kan nu hidhaa jiru sirna achirratti tumameedha. Gaafa duraa fakkeenyaaf mallas Itoophiyaa isaa taatu tumatee sirna isaa ta'u achi kaa'ate abbaa Tsaayyee maal jechaa ture. Higgi
የጻፍነው የኛ ነው ይቻቱ ለበክ ኃይለ ሥላሴን ስር ነው ይሳታው ደርጊን ስር ነው ይሳታው ሁንዲኖ ከም ይሳታው ብልጽግና ለናማ አከሱመት ይቹ አይለን አከሲን ታሃ ወጋሻን ተመጀቹማን ገዲ ዱፈ ይቹ ከናፉ ስርና ከናዳ ከኑ ያታቱ ለማለ ቢያ በቲናም ሄዱን ቢየሳ ከሚሱ ቢያ ሃጫሉ ኛት ሰብያ አየሮ ጅራም ከና ቢየ ጉጅራም ማሊ ደችቱ ሊቂም ሲያጫሉ sirna kan qawwee itti nyaachifatee alaamatee akkanatti akkana jedhee tarsiimoo itti baafatee malleen itti kafalamee akkanatti bakka akkanatti du'u akkanatti ta'u achi booda akkana tarsiimoo kana kakaa'ee namaa miti akkamiin fakkeenyaaf biyya Haacaaluu nyaate sirnaadha. Jooharlee kan jechaa jiru sirna kana ni jijjiirraadha karaa nagayaatiin. Jaalmarooleen kan jechaa jiru qabsoonee sirna kana ni jijjiirraadha. Oromiyaa wala boomtee ni ijaarraadha. Kanaafuu nuti hubannoo dhabarraa hayyoota tokko tokko immoo kan nu burjaajessaa jiran irraa malee homaa garaagarummaan hin jiru. Ati karaa jaalmaroo sitti mi'aayee taanaan karaa jaalmaroodha. Asiin karaan ofeekoodha karaan nagayaa sitti mi'aayee taanaan keessattuu namoota hoggansa qofa jala deema burjaajii namoota dhuunfaadhaa dhiisa anama fakkeenyaaf waan Joohar jedhe ittiin amana maaliif nin beeka ka inni kuni waan an shakku waan xixiqqoo tanaa miti tabiraa ta'an hin beekne san caala gaara anama anaafisitti wanni mul'atu waan xixiqqashoo waa shanii jaha kudha shan kudha jaha tana caala akka inni harkaa qabu nin beeka waan amma naati ilaallu xixiqqoo tanaa miti beeka amma namni siifuuni taati sihuuni hiiti akkami karaa nagaa jetta Haacaaluu nyaatte Itoophiyaa soqqita kanaa miti kana caalu iyyuu harkaa qaba inni ni beeka waan ta'eef hujii isaati barumsa isaati itti jira keessa jira halkan edanaa kana karafu kana waan na ati quban qabne kana ati social media Facebook irraa argannu kana ol inni keessa jira qabatama maal akka argu hin beenu jechuudha. Kanaafu waa'ee kana irratti nin beeka waan wanti anaafi si hiigale yookiin ammoo wanti anaafi ati beeknee tilmaamuu dandeenye Joohariif ammoo tarii bakka kana itti nyaadhama bakka kana itti shawwadama bakka kana itti gowwoomfama jennee uf yaaduun ufiif kennaaf deebinee gowwoomuudha jechuudha. Kanaafu hoggansaa waan hunda jechi isaa hundarraa osoo hin taane anama fakkeenyaaf dhugaa ofeetanii haasawa Joohar amma godhaa jiru kana keessaa Yuusilaalta waa'ee Oromiyaadhaa dubbataa jiru, waa'ee Oromoodhaa dubbataa jiru jechuudha. Waa'ee kaleessaa dubbataa jiru. Ammatti waan lafa bu'uura wahii lafaa harkaa qaba jechuun argaa jechuudha. Kana irratti fakkeenyaaf waan hunda amma namni kenna mee dhuguma ati Itoophiyaa san suphuu deemta mee dhuguma ati qawwee malee akkamitti taata mootummaan kun dhuguma Abiyyi tole si jedha jechuun kuni dadhabina kennaafi malee haasawa isaa kanarraayyuu namni waan takka irraa hubachuu danda'a jechuudha. Nuti bilisummaadha gara hundaanuu jechuudha. Itoophiyaa bilisoomtee Oromoo fakkaattus haa ta'u. Itoophiyaa gartee Oromiyaa wala boomtellee haa ta'u. Oromiyaa ammoo Itoophiyaa keessatti bar biyyummaan Itoophiyaa jedhamtu sunu Oromiyaadha. Biyyummaan Itoophiyaa jedhamtu suni yoo xiqqaate parsantiin cinaan Oromiyaadha. Kan achirraa hafe sabaa fi sablammoonni 80 maali jedhamu sun achi boodaadha jechuudha. Duuba ati biyya akkanaa kana keessatti yoo osoma dhuguma Itoophiyaan sun amma bilisoomtee tan Oromoo fakkaatu san taate eenyu adda durummaadhaan kan dura fayyadamu jechuudha. Sabaa fi sablammoota yeroo jedhamu nam tokko tokko akka waan sabaa fi sablammoonni na haa nyaattu jedhamee nama akkasii fudhatutu jira jechuudha. Jalqaba irratti kan fayyadamu eenyunni fakkeenyaaf amma osoo namni ilmaan 10 dhalee fi ilmaan 5 dhale tokko miraaza wahii dhaalmaya wahii walitti haa fudhatu addaan haa qoodamu osoo jedhame kamtu argata ka ilmaan 10 qabudha ilmaan 10 isaanii fudhata waan ta'eef jechuudha bilisummaan Itoophiyaa keessatti dhufte jechuudha akkasii jechuudha kanaafu gara hundaanuu Oromoon kasaaraan qabu Oromoo wanni isa kasaarse sirnuma achirratti ijaaramu kan Oromoo diinoomfatu kan Oromoo sirna Oromoo ittiin balleessan namuu targaa garagaraa maxxanfatee akka Oromoon ofiin bulchine gaafa wayyaanedhaa fakkeenyaaf mirga ofiin of bulchuudhaati jedhame garuu oppodiyoo kaahanii oppodiyoodhaan hokko godhatanii akkasitti oppodiyoodhaan nutti taphataa akka gaafa yeroo kana ammoo ufumaayyuu gubbarraa gad jalaatti gad diriirfataniiti haala akkasiitiin gaafa sirnoota turii keessa nu godhaa turan jechuudha. Walabummaa jaalmarootiin illee karaan dhufnaan karaa Itoophiyaa keessatti bilisoomuu ofee koodhaatiin karaa amma Joohar jedhu kanaan illee dhufnaanii simatuu danda'uudha qabda. Kana keessa ammoo qalbiin kee tokko fakkeenya afaan illee nama asirratti yaada lameenuu deeggaraami garuu kan qalbiin kee jala jirtu ni qaba jechuudha. Aboo hoggansi kun naa ta'e karaan kun naa ta'e eeka itti amanee ni qaba. Jaalmaroo saa ta'u Jooharis haa ta'u jaalmarootti amanechuun Joohar maqaa balleessuun qabu jibbuun qabu Joohariin jala deemaa karaa jaalmaroolee deeggaruu danda'uudha qaba maaliif galma isaaniitti Oromummaadha waan isaan irratti qabsaa'aa jirantu tokko jechuudha akkasuma ammas karaan Joohar gufatu karaa sanitti deebi'a maaliif hundinuu tikeeta nan barbaachisu alaabaa kiyya lafa kaahiidhaaf alaabaa kiyya qabadhuu nan barbaachisu lachuu isaan kiyya jechuudha lachuu obboleeyyan kiyya Joohar hagana si jala deeme hin taane jaalmaroo jala deema jaalmaroo si jala deeme asiin Joohariin jala deema kana danda'uudha qaba nuti ofii keenya jalqaba dimokiraasii keessummeessuu danda'uudha qabna alaa barbaaduun duratti jechuudha hedduun nama beekama Oromiyaa wala boomte gaafa ta'amteeyyuu gabrummaan akka jiru beekan akkuma siin jedhe Oromiyaa wala boomte irratti kan akka Isiyaas kun yoo kasii dhufu taate kan akkasiin hin socho'in ana malee gara an jedhe kana malee hin ta'in yoo akkanan ta'in ati Oromummaa hin qabdu yoo akkanan ta'in ati namaa miti kasiin jedhu yoo dhufe maali faayidaan Oromiyaa eeltiraa ijaarte jechuudha kan addunyaan guutuun itti kofaltu kan waggaa 40 bulchu kan diktaatorummaan isarraa facaatu Afrikaa tana bakka meeqa ajjeesitu jechuudha. Kanaafu Oromoon bilisummaa mirga ofiin of bulchuu argachuu qofaafi.
walab Oromiyaa walaboomte keessatti haa ta'u Itoophiyaa keessatti illee haa ta'u kana keessummeessuu danda'uudha qabna natti fakkaatan akka nama tokkootitti jechuudha. Jawhar deeggaree Jaalmaroo irratti yoo duule Jaalmaroo deeggaree Jawhar irratti yoo duule diktaatarummaatti hin beekan gabrummatti hin beeka. Gabroomsatti hin beeka yaada akkasii jechuudha. Maaliif jennaan karaa Jawhar kana anuu yoo filannoon lama hin jiraatin anuma qofaa yoo harkadhaa oolte namni kophaa dorgome hin booya waan jedhamutu jiraami. Namni kophaa dorgome hin booya sunuma abiyyiin garaagarummaa qabu Isiyaasiin uumaa garaagarummaa qabu jechuudha. Garaagarummaa keessummeessuu danda'uudha qabna nuti ofii kennaa jechuudha. Karaa Jawhar illee harka dhooyte Jaalmaroo naan taane karaan Jawhar kana malee Jaalmaroo karaa kee kana malee ka Jawhar naan taane jedhee danda'uudha qaba jechuudha. Nuti ofii kennaafu wal gabroomsaati jirra. Ofii kennaafu mirgi dimokiraasii maal inni yoo laboomne maal arganna. Itoophiyaa keessatti yoo bilisoomne maal arganna. Kana hunda beekuudha qabna jechuudha. Kun addaan nu bahuudha qaba. Nam tokko osoo kunuu addaan hin bahinii fi kama Jawhar kana. Jawhar akkamitti Itoophiyaa sammee akkas godhuu deemta namoonni akkasiidhaan illee ni jiranii beek. Silaa jalqaba dursinee beekuu qabna jechuudha waan hundaa. Kan nu gabroomsaa jiru, kan nu kolaasaa ture, kan nu ajjeesaa ture biyya akka biyyaatitti lafti cittee nu jiraachuu osoo hin ta'in sirna achirratti namni dhuunfaadhaa ijaareedha. Sirna achirratti Mallas ijaareedha. Sirna achirratti Dargiin ijaare. Sirna achirratti Haile Sillaaseen ijaare. Sirna achirratti Minilik ijaare. Sirna amma Abiyyiin ijaara jedhee ammatti ijaarullee baatu yaalii godhaa turedha jechuudha. Kanaafuu sirna kana jijjiiruudhaaf gara hundattuu Oromiyaa walaboomtellee yoo taate Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa bilisoomtellee yoo taate jechuudha. Kana keessummeessuu danda'uu qabna isin jechuu barbaadeef. Jaalmarroon hoo karaa qawweetiin jedhemi. Ana ati wacuu fi maal jechuu miti. Jawhar karaa nagaa jedhee fi miti. Innis tarsiimoo mataa isaa xichoomina mataa isaa qaba waan ta'eef ittiin amana waan inni godhu san godhuuf deema jedhee jechuudha. As keessatti ammoo nuti wanni guddoon akkuma reefu jenne akka hin gabroomneedha. Ofee koodhaanis akka hin gabroomne. Marroodhaanis akka hin gabroomne. Abaa'uu Daawud Ibsaatiinis akka hin gabroomne. Kanaadha sabni kan baruu qabu mirga ofii falmachuudhaaf waan isarra mirga ofiitiin ofiin of bulchuu jedhamu san baruudha qabna jechuudha nuti ofii kennaafu. Kanaafuu garaagarummaa siyaasaa qabaachuun dammaqiinsa sabni kun irra gaheedha waan nama gammachiisu malee waa'ee saba kanaa dubbachuu eegaluun hinjifannoodha. Waggaa lama dura waa'ee nama biraa haasawaati turre. Kanaafuu kun waan nama gammachiisu. Garuu warra hayyoota ofiin jettan burjaajessinaa dhuguma jiru irratti tarsiimu. Akkamitti hayyoota taatanii isin waa'ee nama dhuunfaa irra dubbachuudhaaf gabbaatan. Fakkeenyaaf nama Dr. Ittaanaa Habtee ta'ee waa'ee Jawhar irratti deebisaan kenna takka takkaan falaffalee lafa kaa takka takkaan irra dubbadha jedhee yoo waa'ee Jawhar qabatee gad dhufu wallaahi hin qaanfadhan akka nama tokkootti jechuudha. An tarsiimoo kana ka Jawhar jedhe sun asiin akkanatti namee akkanatti isin miidha karaa kiyya kana deema. Yoo jedhee gabbaa'e tarsiimoodha sun homaa rakkoon qabu garuu waa'ee nama tokkoo irratti akkasitti nu burjaajessuun sun natti hin bareedu akka nama tokkoo akka nama wallaalaa tokkootti jechuudha. Kanaafuu nuti amman tana carraa adda addaa qabnaa kan qawweetti amantu karaa Jaalmarroo kan karaa nagaatti amantu Ofeegoo jala Jawharii jala keessattuu Jawhar akkuma agartan kana akkuma isin agartan kana bulloo jedhee uummanni qilleensi wahiidhaa bu'ee jira jechuudha. Jawhar faana deemuudhaan hedduu namatti tola. Kuni waan bareedaadha. Abduu Moobaala Biraay hanga qophii biraatti wal deebinutti nagayaan tura.